Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee keessatti barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaadhaa kaasnee kutaa 8ffaatti ilaalaa turre. Amma immoo kutaa 2ffaa boqonnaa 6ffaa faaruu loonii kan jedhu sirna gadaa keessatti loon akkamittiin ilaalamti yookiin immoo seerri loonii akkaataa kamiin sirna gadaa keessatti kabajamaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa yeroo kana jedhu gadaan waa hundaafiyyuu akka inni seera qabu dagachuu hin qabnu jechuudha. Gadaan uumama lafarra jiruu fi wantoota lubbuu hin qabne kamiifiyyuu seera baaseetu seeraan kan inni gaggeeffamu seera malee wanti kamiyyuu hojjetamu waan ta'eef looniif illee seera baaseetu seera loonii jedheetu tumeefii qaba jechuudha. Kanaaf egaa loon gaafa faarsa Oromoon jaalala looniif qabu jecha walaloowwan adda addaa ni bal'aa fi loon wayyaa loon wayyaa loon wayyaa loon wayyaa loon eessuma gatu loon eessuma gatu eessaan gurruu darratu dibataan miidhagsoo dhuganii qabbaneessoo yoo jiraatan loonii yoo du'anis fooniidha. Yoo jiraatan loon jechuun loon kabajamoodha nama jaallachiisu kabaja namaaf laachisu yoo du'anis immoo foon isaanii ni nyaatama jechuusaati. Foon irbaata ta'a gaafi waancaa ta'a gaafi isaanii waancaa ta'a. Kotteen finjaala ta'a finjaala jechuun naannoo biraatti shinii ishee jennu qabu ittiin dhugan jechuudha. Waancaan immoo kan ittiin booka dhugan yookiin immoo kan waan dammaraa qophaa'e ittiin dhuganidha jechuudha. Gogaan itillee ta'a. Itillee jechuun immoo siree isa jennu jechuudha. Siree yookiin kan irra rafan ta'a. Dikeen taa'oo ta'a. Dikeen isaanii yookiin immoo kosiin isaanii immoo kan midhaaniif jala namu sana ta'a jechuudha. Loon eessumatti gatu saawwan gaafa kiyyoo ittiin kooru malee dhimmaaf oolchu malee loon maal isaa gature dhugumaa loon wayyaa dhugumaa loon wayyaa wishoo jedhetu waliin geeraraa jechuudha. Haala kanaatiin egaa kabaja looniif qabu karaa Oromoon ittiin agarsiisudha jechuudha. Jechoota gabatee keessaa filadhuu bakka duwwaa guutiidha. Itillee waancaa finjaala dibata xaa'oo irbaatadha. Kanneen jiran kan keessatti gara tokko tokko isaaniitti bakka isaan galuu qabanitti galchinaniitu ilaalla jechuudha. Isaan keessatti gaafa galchine ilaallu tokkoffaa keessatti egaa foon loonii bakka bakka duwwaa ta'a jedha. Foon loonii maal ta'a? Irbaata ta'a. Foon loonii irbaata ta'a jenneetu itti guutuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii yeroo ilaallu foon loonii maal ta'a? Irbaata ta'a. Foon loonii irbaata ta'a. Gaafa loonii irraa bakka duwwaatti tolfama. Gaafa loonii irraa waancaatu tolfama. Waancaatu tolfama. Dikeen isaanii maal ta'a? Xaa'oo ta'a. Xaa'oo uumamaa akka jedhu jechuudha. Isa ta'a. Dhadhaan maal ta'a? Dhadhaan ni dibatama. Kan mataatti dubartoonni yookiin immoo gaafa abbaa gadaa ta'an illee dibata ta'a. Dibataaf oola yookiin immoo dibata ta'a. Kotteen loonii irraa maaltu hojjetama? Kottee loonii irraa finjaalatu hojjetama. Finjaala yookiin immoo shinii ishee jennee jechuudha. Finjaala hojjetama. Inni xumuraa irratti maal irraa hojjetama? Gogaa loonii bakka duwwaa ta'a. Gogaa loonii irraa maaltu hojjetama? Inni irra jalqaba irratti gubbaatti gogaa loonii irraa kan hojjetamu itilleedha jechuudha. Yookiin immoo siree isa jennu jechuudha. Itillee. Itillee hojjetama. Tokko tokko isaanii gara irratti kan yaadne keessatti jiru jechuudha. Kun dala kana itillee hojjetama. Kana fakkaataa jechuudha deebiin keenya. Oromoon maaliif loon faarsaa? Kabajaaf jaalala looniif qabu jecha loon faarsaa. Loon wayyaa maaliif jedhame? Loon wayya jechuun gaafa jiraatan nama boonsu gaafa du'anis immoo foon isaanii ni nyaataman waan ta'eef gaafa isaan jiraatan gurguranii itti fayyadaman waan ta'eef kanaaf jechuudha. Faayidaan loon faaruu kana keessatti ibsame maal fa'i? Faayidaan isaanii tokkoffaa waancaa ta'a. Gaafa isaanii waancaa ta'a. Gogaan isaanii itillee ta'a. Lukti isaanii immoo finjaala ta'a jechuudha. Kanaaf kana fayyadaa jechuudha faayidaan loon. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Boqonnaan 7ffaa immoo Dabballee jedha. Dabballee egaa akkuma
kutaawwan darban keessatti yookiin kutaawwan garasii keessatti ilaalaa ture. Dabballee jechuun umurii duwwaadhaa kaastee hanga umurii 8 kan jirtu jechuudha. Umurii kanaa kan jirtu dabballee jedhamti. Dabballee sadarkaa kana keessatti maal akka isheen hojjettudha jechuudha. Dabballee jechuun umurii ijoollota xixiqqoo waggaa 8 gadii keessa jiraattu jechuudha. Kanaaf dabballeen gulantaa sirna gadaa keessaa isa jalqabaati. Isa jalqabaa jechuun zeeroodha yookiin yeroo isheen dhalattuu kaasee amma waggaa 8 geessutti ishee jalqabaati jechuudha. Umuriin ishee guyyaa dhalattee hanga waggaa 8 gidduu argaman dabballee jedhamti jechuudha. Kanaaf dabballee jennaani jechuudha. Sana gidduutti kan isheen argamtu yookiin adeemsa dabballeen sana gidduu deemtu taateen isheen sana gidduutti dabarsituun maal taate jennaan jechuudha. Dabballee taate jechuudha. Waggaa kana gidduutti kan isheen maal taate kan isheen umurii sana keessatti dabarsitu dabballee jenneetu ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan dabballeen maqaa masoon waaman malee maqaa hin gaasanii fi akkasuma koorniyaa dubartiin waamuun marartee fi jaalala dabballee qabanillee kan isaan ittiin ibsan. Oromoon dabballeef eegumsaa fi kunuunsa hedduu taasisa. Sababni isaa immoo miidhamuu dandeessi. Akka isheen miidhaa adda addaa irra hin geenyeef jecha eegumsa taasisaa jechuudha. Kana jechuun dabballeen qananiidha. Inni qananeessu hin dhaanan hin rukutan isa jennudha. Hin balleessan akka isheen rakkoo keessa galtullee taasisan akkasuma hin rifaasisan hin dheekkaman isa jedhudha. Sagalee guddaan itti hin iyyan itti wacanii akka isheen rifattu taasisan kittaa yookiin qoomeetti uwwisu. Kan surree isa jennu sana osoo hin taane kan asumaa gadi isheen uffattu sana itti uwwisu jechuudha. Akkasuma rifeensa dabballee guduranii elellaan faayu. Irraa hin haadhe. Elellaan jechuun immoo wantoota akka callee fakkaatu taatee garuu qaama saalaa shamaraa kan fakkaatu sana amma waggaa 8tti sanatti marartee raaf guduruu sanatti elellaanatti diruufi jechuudha. Mormatti bilbila yookiin waan sagalee qabu morma isheetti tolchuu fi callee mudhiitti immoo maxanxee hidhanii fi dabballeen hiriyoota ollaa waliin taphatte jechuudha. Gaafa dabballeen waggaa 8 guuttu jila gubbisaa gubbisanii maal godhu rifeensa irraa haatu maqaa moggaasanii loon kennanii fi jila kan raawwachuun sadarkaa dabballeeraa gara gaamee xixiqqaatti ceeti jechuudha. Dabballeen sadarkaa kana keessatti gubbisaa kan jedhamutu qophaa'aaf jechuudha. Gubbisni sagantaa guddaan qophaa'etu moggaasa maqaa dabballee waggaa 8 guutteeti jechuudha. Kanaaf yeroo sanas immoo maal laatuu fi tokkoffaa maqaa moggaasuu fi loonni kennuuf jechuudha. Rifeensa kan guduruu ture sana yookiin immoo kan elellaan itti hidhanii ture irraa haadameetu gara gaamee xixiqqaatti darbite jechuudha. Sadarkaa umurii waggaa 9 hanga waggaa 16 jedhamu keessatti darbite jechuudha. Kanaan sirna kana keessatti safuuf safeeffannaa barsiisaa waa hundi akka isheen seeraan guddattu taasisa jechuudha. Akkuma seera loonii keessatti loon kabajaan qabu daa'imman caalaatti jaalalaa mul'iseetu kanaan guddisaa jechuudha. Dabballeen sirna gadaa keessatti gulantaa meeqaffaadha? Gulantaa jalqabaati. Gulantaa jalqabaa gaafa jennu zeeroodhaa kaatee hanga waggaa 8 keessatti isheen jirtu gulantaa jalqabaa jedhamti. Gulantaan jalqabaa sun immoo umurii zeeroodhaa kaasneetu hanga umurii 8 ishee jennedha jechuudha. Umurii zeeroodhaa hanga umurii 8 keessa kan isheen jirtu umurii jalqabaa jedhamti. Yookiin gulantaa jalqabaa. Gulantaa jalqabaa dabballee akkamiin kunuunsuu dabballee hin dheekkamanii hin dheekkamanii hin rifaasisanii hin dheekkamanii hin rukutanii hin dhaananii jechuudha. Dabballeen maaliin adda baafamti? Dabballeen kan isheen ittiin adda baafattu tokkoffaa guduruu isheetiinidha. Guduruu isheetiin adda baafamuu dandeessi. Guduruu mataa isheetiin jechuudha. Umurii isheetiin akkasumallee elellaan elellaan mataa irratti illee qabaachuun illee adda baafamuu dandeessi. Daa'imni umurii dabballee naannoo keetti maal hojjetti? Tokkoffaa abbootii ishee jala teessee oduu durii toon ta'ii kan isheen dhaggeeffattuu fi kan isheen irraa barachaa deemtudha jechuudha. Abboota adda addaa kan isheen barattu ergaawwan xixiqqoo ollaa waamuu, ollaa waamuu, ergaa xixiqqoo kan isheen irraa barachaa deemtudha jechuudha. Kanaaf kana fakkaataniin guddataa deemte jechuudha.
Dabballee maaliif akka kunuunsan yoo beekte yookiin maatii gaafadhu dareef ibsidha. Dabballee maaliif akka isheen kunuunfamtudha. Sababa ijoollummaa keessa jirti. Sadarkaa sanatti akka isheen sammuudhaa bishaattee seera bartee kabaja hawaasa. Jirtiniitiin fanirsaaf gafana gootu ambishaan dabala gootu niitiin dhiira waa lama tokko ishee durba deessu tokko ishee ilma deessu tokko ishee ganda joortu tokko ishee hirsa soortu jirtiniitiin baalagee halkan lafaan isin geessu barii kaatee afaan hin keessu mataan ishee gumaa lamaa dhirsi ishee dhugaa qaba yaa jittoo nyaadhu hudduu ishee yaa rabbi baasi lubbuu ishee anaaf naadhiisi cubbuu ishee. Isheef qabu bartee akka ishee guddattu taasisuudhaaf ishee fayyada jechuudha. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yaadaaf qeeqa yoo qabaattan bilbila as jala jiruun naaf bilbiluu ni dandeessu. Akkasumallee yaada barreessuu ni dandeessu. Galatoomaa ulfaadha.